miiliyoonni tokko tuqaa lama har'aa isinitti kenninu kun ekspoortiidhaaf baay'ee xiqqaadha. Bisaan dheebuuti duu jirra, marraduu jirra, garaachaduu jirra. Gama misooma qonnaatiin galmoota gurguddoo karoora imala badhaadhinaa kan ta'an wabii nyaataa mirkaneessuu. Nami wayiin buluu jirin jiru. Kaargat immoo har'aa guyyaa har'aati iyyuu buluu jira. Kaan immoo hadhaaf akkanumatti taa'uu jira. Waan gurguratu hin qabu, waan nyaatu hin qabu. Oomisha callaa kumtaala miiliyoona 157.2 argamee jira. Miidhama garaachaa waan rabbiin nutti hime. Isaan nurratti uume. Nuti hammachuu qabna. Kan qabnurraa qooduu qabna. Karaa agarsiisuu qabna. Amma ammoo wanni kun adoonni har'allee roobe akka durii herregan nutti bultii 50 ammallee hin qabne. Oomishaalee biyya alaatti galan kan biyya keessattiin bakka buusu, oomishaalee biyya alaatti ergaman guddisuu fi carraa hojii bal'aa uumuun xiyyeeffannaan hojjetamaa turee jira. Bultii 50 dhiisi guyyaa tokkoon bul. Adoo roobollee waraan ta'untu wagga 6 akkuma banni suni nu keessa waan baatu se'u. Waan sila keessa baanuu yaa nu dura balleessa. Bu'aan gurguddoonis galmaa'uu eegalaniiru. Saa tokko birrii 600 tokko birrii 550 akkas gurguraa jiru. Cidii filoonii binna. Cidii amanatti hafee cidiin binna. Cidiin takkatti birrii 300 bitamuu jirti. Yoo amloon kan baase galgal halloon tokkoof lamaan manatti hafee akka isaan bulaniif cidii sun qurseeffatanii. Kumtaala miiliyoona 9.152 argamee jira. Booranii loon isaa asii birrii kumaan gurgureettini har'a zayitii dhaqee birrii 3 bituu hin danda'u. Kan callaaniiti midhaan guyyaa darachuu jira. Durii hirdaatallee hin dhufu hirdaataan sullee namni hin jiru. Kanaan wal qabatee rakkoo addaa kee jira namni aan dhugas hin jedhan namni harmi jiru kun cufayyuu mooraalii hin qabu. Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf akkasumas akka biyyaatti qamadii gara biyya alaatti erguuf sochii taasifamaa jiruun milkeessuuf tattaaffiin hooggansi hojjetaa misoomaa hawaasni keenya hundaa ol taasisee jiruun jajjabeessaa yommuu ta'u carraa kanaan qaamolee halkanii fi guyyaa dhamaatanii galmee seenaa haaraa qamadii biyya alaatti erguu tibbana calqabame keessatti gumaachitan hunda maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Rakkoon guddittiin ammaan tana uummati keenya keessa jiru rakkoo beelaa, rakkoo du'aatii horii ammaa fi irra caalaa dura keenyallee bonii waan jiruufi shakkii fi sodaa guddoo qabnedha. Kan biyya keessa oomishnu kunis biyya alaatti haa deemu ispoortii haa goonu jennee sana giddu galeessa godhatanii hojjechaa kan turtanii. Ka afaanti nyaannu iyyuu hagadhannu jirra. Bara kana qamadii ekspoortii gochuudhaaf akkuma hundi keenya waliin beeknu kabajamoo muummichi ministeeraa keenya alatti ergee qamadii godina Baalee irratti jalqabsiisanii jiranii baga gammaddan isin jechuun. Miidhama uummata keenya jalaa horiin dabree, sa'a dabree, gaalli dabree, loon dabranii re'een dabartee lubbuun namaa haga dabruu geettee. Sababa beelatiin saaxilamnee daa'ima keenyarraa guddarraa xiqqarraa horii waan qabnu dhabnee sababii beelarraa saaxilamnee. Kallattumaan ekspoortii godhamee biyyis kanarraa akka argattu seenaa keessattis immoo iddoo guddaa qaba biyyi keenya gargaaramurraa gargaarutti ce'uun shi jechuudha. Aannan dura raafadde qamman qaba, baafadde dada qaba, raafadde qamman qaba, qaladhe foon qaba, gurguradhe birri qaba. Suucuuf dhagaan ta'e tan jala gala. Qonnaan bulaan keenya amanee fudhatee ofii of eeggannoodhaan oomishee har'a kenoo oomisha isaa gabaa biyya alaatiif qopheessee jira. Maatii 15 qaba. Qabeenyi duraan qabu sun immoo amma cuftin irraa badee tokkollee hin qabnu. Qabeenyi looniitiif qabeenyi harree bona fixe. Kanaaf qamadii ekspoortiin goona jenneetu gaafa dubbachaa turre callisnee waan jaalannuuf ekspoortii jennee maqaan isaa waan nuti toluuf osoo hin taane saayinsii irratti hundoofne baay'ina hawaasa qabnu irratti hundoofne oomisha biyya kana keessatti dhufu irratti hundoofne gaafa laallu ekspoortii gochuun hin danda'ama kan jirutti wanta nuuf dhiyeedha jechuudha. Nu akka jiraanni ni hin qabnu akkasumnullee yoo ji'a wanu kennan arganne wanni kaan jilaanfaa baate isii jabnee bisaanum gurraachan akkam bulee ka'uu jira oomisha akkanaan jira. Hojii guddaa milkii adda ta'e. Horii boonii fiixee horii dhabne nurra obbaanii hasilaa anuyyuu tiyyaanuyyuu nabse tiistan anu sila duu amma warri kun mucaan kun fiixa soddaa obboleeyyiin intalteen qaba. Amma badbeena abbachi fuudha jedhanii anuu as malkaa dabre. Jalqabsiisuu danda'uu keenyatti baay'een gammadaa baga gammaddan.
Fakkeenya harki namaa rakkoo keessan baasuu hin danda'u. Marra harki namaa harki rakkoo keessan baasuu hin dandeenyee fi waaquma eeggachuu jirra waaqni nu roobe yoo rakkoo keessa baanaa jennu yoo waaqni nutti roobu bifuun bona tanaan kafuuf taate sadarkaa namaatu gar sodaataa jirra. Hojiin har'a laallee kana keessa akka fakkii tokkotti fudhatamuu danda'a. Baaleen kan dhabe mootummaadha. Diqqaanan ilmeetii waan itti kennin qaba. Jeequmsi jira, waraanni jira, waliigalteen guutummaatti biyya keenya keessatti mirkanaa'uufneedhu. Biyyi nagaa qabaattee guddattee hin jirtu. Haadhi ilmee harmi keessa waan otu dhabde qoodi waan uf jalatti jechuuf galgala ganan mataa keedhaan haadhaaf ilmeen gamgamaa dhumatan. Kinoo oomisha addunyaa faana dorgomee gabaa addunyaatti dhiyaatu qopheessee jira qonna. Duri waasee jaanjaan gami kun cuf loon gami kun cuf ree wanni goomaree reeya garaachi fite bineensillee akka duri hin jiru garaacha bineensi ta'e loon waan tokko hin gartan hammatan. Isa kana keessatti garuu humni murteessaan ammas qonnaan bulaa keenya.